Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinta furduftoota mirqaansaa show. Ashama harkafuun hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabadee deebi'eetiin jira. Ibsuudhaa fi obsee akkasuma maaltu mudatee ibsuun irraan tana akka viidiyoo isii irratti dubbattetti chaanaala kana irratti ganaa anuma qofa hojjetaa. Chaanaala kana yookiin ibsaan nuuratti hojjetu inni itti haafufu jechuudhaan komentii jalatti yaada keessan nu kannaadha jechuudhaan filannoon keessan yookaan isa takkii ana ta'a filachuudhaan filannoo keessan irratti murteessinee yookaan filannoon keessan ana ta'e waliin itti fufna yookaan filannoon keessan isa ta'es isa wajjin haaree baratee itti fuftanii jechuudhaan dubbatti jechuudha. Waan takkaatu jira namni silaa waliin bu'uun ni jira. Waan jettee jechuudha. Namni silaa dhuguma walitti bu'uun ni jira. Dhugumatti walitti bu'uun numa jira. Maaliif abbaa manaatii fi haadha manaa ta'anii namni walitti hin buune hin jiru. Ilkaanii fi harraminuu akkuma wal dhawajaan san wal amma ilkaanuu asuma osuma waa nyaata nyaattu osuma waluma tuqanii jechuu ilkaanii fi arrabninis akkasuma ilmi namaatis ilma namaati waan ta'eef haadha manaatiif abbaan manaa walitti bu'uun waanuma dura jiraata. Rabbiin walitti bu'insa illee irraa haa qabu. Maaliif hedduu tokko wal jaalatanii hedduu tokko baqaa hedduu jaalala isaanii hedduu tokko baqaa wal jaalatanii jechuudha. Yeroonii fi dhuguma isa kana yaadattu inni biraa deemuun jechuun halaala irraa jireenya biyya baqaa tana jechuun irraa addaan bahuu kanaaf hedduu tokko wallahi dhiphachaa turte hedduu tokko boochee baqaa hanga namallee boochiftu gara hedduu tokko gara laaftii yeroonii fi isa kana yaadattu imimmaan qabachuu hin dandeessu jechuudha. Isin yeroonii fi boochullee hedduu tokko nama rifachiifti. Maaliif duraan isaanii hoflee taphatu isaanii gammadu malee takkaa isaanii walitti bu'insa uumee waliin rabshaa isaanii wal kaahuu takka agarree hin beenu jechuun gaafa iddoo wal bira jiran kanatti jechuudha. Maaliif agganaallee akkasumatti rabbiin irraa haa qabu walitti gammachuma isaanii nu haa dhageessisuu walumaan gammadanii warra akkasitti waliin hojjetu nuti amma sala yeroonii fi isaan akkasii waliin dhufanii waliin hojjetan barbaanna akkasuma feene yoo isaan waliin nu dhufan jechuudha. Yoo isaan waliin jiraatan barbaanna malee isaan adda bahanii akkasitti kophaa isinis hojjettee innis kophaa yoo deeman hin tolanii jechuudha. Maaliif duraanillee walumaan beekna walumaan hojjechaa turanii baqa hedduu tokko walumaan dalagan waan hojjetan kanarratti nama baqa walumaan jaalatanii jechuudha. Akkasumatti duba obseellee hedduu tokko miidiyaa kanarratti jechuudha hamilee qabdii hedduu tokko hamilee qabdii jechuudha. Maaliif haadha manaa takka yoonii fi hamilee si wajjin hin qabaanne taate miidiyaa kanarratti hojjettee galma ga'uu hin dandeessu. Isaan hundinuu hamilee ni qabanii jechuudha. Hamileen isaanii haala hamilee akkana qaban akkasiin hojjetaa turanii haala bareedaadhaan waliin dalaganii jechuudha. Akkasitti waan hedduu tokko baqa hedduu tokko akkasitti dalaganii numaa haala san keessatti waliin dalagaa turanii hedduu tokko baqa namatti tolanii jechuudha. Yeroon ifa akkasii waliin hojjetan haadha manaatiif abbaa manaa ta'uudhaan akka isaan itti deeman san baqa hedduu tokko natti tolee jira. Akkasumatti rabbiin waliin haa itti hafuufsisu wal bira geessee waliin gammachuudhaan warreen waliin arkatee akkasitti waliin gammadu san rabbiin haa godhu. Wallahi gammachuu aan akkasumatti gammadaaf malee akka kiyyatti ammaan tana isaan adda bahanii kophaa nama adda addaa yoo kan deemu taate natti hin toluun ja'a kabajamtoota hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.